eegale beenziilli liitiriin tokko birrii 74 fi saantima 85 tti akka gurguramu kunis gatii duraan itti gurguramu birrii 69 fi saantima 52 irraa birrii 5 ol dabaluu isaati. Naaftaa adiin immoo duraan liitiriin tokko birrii 71 fi saantima 15 tti gurguramaa kan ture amma birrii 76 fi saantima 34 tti ol guddateera. Kiroosiniin duraan liitiriin tokko birrii 71 fi saantima 15 tti gurguramaa kan ture amma gara birrii 76 fi saantima 34 tti ol guddateera. Haalli dabalii gatii boba'aa kun immoo qaala'insa gatii jireenyaa durumaanuu dadhabneeru akkaan nutti dabalaa jechuun sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan keessaa tokko obbo Mulaat Damisseeti. Ogeessa diinagdee kan ta'an Dr. Adam Fetto dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennaniin mootummaan gatii boba'aa akka dabaluuf dhiibbaan addunyaa irratti jiraachuu himanii shaqaxoonni biroo garuu gatiin isaanii akka dabalu ni taasisa jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase. Godina Gaamoo Otiit keessatti sababa walitti bu'iinsaa uumameen lubbuu namaa darbeen wal qabate namoonni to'annoo jala oolanii erga qabamanii torban tokko ol ta'anus mana murtiitti amma ammaatti akka hin dhiyaanne dubbatanii jiru. Oduun kunis itti aanee ni dhiyaata. Godina Gaamoo naannoo magaalaa Arbaa Mincitti aanaa Shaaraatti walitti bu'iinsa uumamee ture lubbuun namoota darbeef kanneen shakkaman to'annaa jala erga oolfamanii torban tokko guutus hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaatiin jiran jiraattonni naannoo himan. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni 200 ol to'annaa jala oolfamaniiru. Qajeelchi poolisii godinichaa gama isaatiin yakkichi baay'ee walxaxaa waan ta'eef yeroo qorannoo bal'aa barbaadaa jedheera. Walitti bu'iinsichi uumamee kan ture gandi Shaaraa kan naannoo magaalaa Arbaa Mincitti argamtu aanaa naannoo magaalaa Arbaa Minci jalaa baatee gara magaalaa Arbaa Minci jala galti jedhamu hordofeetidha. Jiraattotaa fi humnoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameenis lubbuun namoota 7 darbuu danda'eera jedha gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge. Naannoo Amaaraa keessatti ammayyuu jeequmsi irra deddeebi'ee ka'aa waan jiruuf sodaa qabaachuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Oduun kunis kunooti. Naannoo Amaaraatti ammas irra deebiin jeequmsi ni ka'a jechuun jiraattonni ammayyuu sodaa qaban sagalee Ameerikaatti himaniiru. Guyyoota muraasa dura walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa magaalota gurguddoo dabalatee keessa ture tasgabbaa'us amma immoo humnoonni waraanaa mootummaa manatti deemanii sakatta'iinsa taasisaa jiraniin jeequmsichi irra deebiin ka'uu malaaf jiraattonni sodaa keessa jiraachuu himu. Jiraattonni sagaleen Ameerikaa godina Goojjam Bahaa magaalaa Dabra Maarqos, godina Goojjam Lixaa magaalaa Finoota Salaamii fi Adeet irraa akkasumas Gondar Kibbaa magaalaa Dabra Taaboor irraa dubbise akka himanitti humnoota faannoo deeggartu jedhamuun keessumaa dargaggoota irratti hidhaa fi miidhaan gahaa jiraachuu himaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gareen sarbama mirga namaa qoratu kibxata darbe ibsa baaseen ji'a adoolessaarraa kaasee lubbuun namoota 183 naannoo Amaaraa keessatti sababa walitti bu'iinsaan darbeera jedheera jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaawutu gabaase. Magaala hawaasaatti manneen daldalaa kaameeraa nageenyaa akka qabaatan yookaan akka hidhatan seerri dirqisiisu baay'ee jira. Kunis magaalattii keessatti hanni yeroo yeroodhaan dabalaa deemuu isaatiin kan ka'eedha jedhameera. Oduun kunis kunaati. Bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaa magaalaa hawaasaatti manneen daldalaa fi tajaajila kennitoonni kaameeraa akka fayyadaman seerri dirqisiisu bahuu isaa biiroon nageenyaa fi tasgabbii naannichaa beeksise. Kaameeraa nageenyaa lafa hojiitti hidhachuu kan dirqisiisu seerri haaraan ba'uun akka Itoophiyaatti isa jalqabaatis jedhameera. Magaalaa hawaasaatti motorsaayikilii yookaan dogdoqqee fi konkolaataa miila 3 baajaajii fayyadamuun nama ukkaamsuu fi qabeenya namarraa butanii baduun baay'achaa dhufuun yaaddoo jiraattotaa ta'eeras jedhame. Kana malees walfalmii qabeenya harkaa butuuf yeroo taasifamuttii fi qabeenya koo dabarsee hin kennuu gidduutti namoonni qaama miidhaman illee hedduun magaalittii keessatti baay'ataniirus jedhameera. Hooggantoonni dhaabbilee daldalaa seerri kaameeraa hidhuu jedhu dhufuu kan deeggaran ta'uu himanii garuu yeroon nuuf kenname ga'aa miti jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase. Amma immoo gara oduu biyya alaatti immoo darbinu balaa ibiddaa magaalaa Johannesburg gaamoo tokko keessatti halkan walakkaa ka'een lubbuun namootaan 73 darbeera jechuudhaan hanga'oonni biyyattii himanii jiru. Balaa ibiddaa magaalaa Johannesburg Afrikaa kibbaatti gamoo guddaa tokkotti qabateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 73 darbuu hanga'oonni himan. Gamoo amma balaan ibidda irra ga'e kanarra namoonni mana hin qabnes irra jiraatus jedhameera. Dubbii himan tajaajila yeroo ariifachiisaa akka ibsetti immoo balaa kanaan namoota du'aniin alattis namoonni 52 miidhaan irra ga'ee hospitaala seenuu ifoomseera. Namoonni gamoo kana keessa kanneen da'annoo garaagaraa hojjetatanii keessa jiraachaa turan battala balaan ibiddaa kun uumameen balaa kana jalaa miliquuf jecha karaa foddaa lafatti utaaluu isaaniitiin lubbuun namoota baay'ee darbuu danda'eera jedhe qondaalli mootummaa tokko. Dubbii himaan garee tajaajila ariifachiisaa akka ifoomsetti warra
warra miidhaan irra ga'e keessa daa'imman torba akka ta'anii fi isaan keessaa 200 ol lola Daarfurii fi haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa ture baqachuudhaan magaalattii seenaniiru. Baadiyyaa adaree marsee jiru keessatti hanga ijaan arguu danda'amutti bakka dahannaa yeroo fi ijaaraniiru. Hogan Ali Zorgaan akka jedhanitti. From a humanitarian point of view, we can't just leave people to suffer like this. Ija gargaarsa namoomaatiin yoo ilaalle namoonni akkasitti akka rakkatan dhiisuun hin dandeenyu. Dadhaboo fi dhukkubsatoota waan ta'aniif warri yeroo dhiyootti dhufanii ji'a 3 olii fi jaaniina keessatti qabamaniiru. Gariin isaanii tola ooltummaadhaan baqattootaa fi nyaata milcheessuudhaan gargaaraniiru. Daakuu fi shukkaara fidaniiru. Kun gargaarsa namoomaati. Isaan uummata keenya, nutis isaaniif dhimmamna. Zorgaan rakkina baqattootaa kanarratti hubannoo uumuuf chaanaalii TikTok fayyadamuu jalqabeera. Baqattoota dubbisee carraaqqii naannoo sanatti gargaaruuf ta'u galmeessa. Chaanaaliin isaa kun daawwattoota 10,000 lakkaa'aman hawwateera. Jiraattonni magaalaa keessaa baqattoota kana keessumsiisuudhaan akkasumas baqattoonni ofii isaanii namoota rakkatan gargaaruu keessatti gahee olaanaa qabaataa turaniiru. Kunis gargaarsa addunyaan taasistu cinatti. Kanas ta'e san gidiraan baqattoota Adiree keessaarra ga'u guddaadha. Salimaa Abdallah Idris Ishaaq qabeenya ishee hundaa baattee reefu dhufte. Gareen milishaa Arabaa namoota nagaa haleeluun Sudaan keessaa dhiibanii baasaa akka jiran dubbatti. They told us that homes don't belong to us, they belong to them. Manni keenya kan taane nutti man, kan saaniiti, biyyi kan saaniiti, asitti waan tokko argachuuf mirga hin qabdan nuun jedhan. Baqattoonni tokko tokko oguma qabaniin warra akka Ishaaq kanneen walitti bu'iinsa kanaan haaraa qe'ee isaanii irraa buqqa'an gargaaruuf akka jiran ibsaniiru. Dr. Muhammad Mustafaan ji'a 2 dura magaalaa Sudaan Janaan jedhamtu kan waraanaan barbadoofte keessaa baqatan. Amma giddugala tajaajila fayyaa mooraa Adiree keessatti tola ooltummaan hojjetu. Isaanis akka jedhanitti. Since I am one of the refugees, so I see the pain of the people. We mainly targeted the women. An baqattoota keessaa tokko waan hin ta'eef dhukkubbii uummataa nan arga. Irra caalaa dubartoonnii fi daa'imman baay'ee saaxilamoo waan ta'aniif irratti xiyyeeffanne. Kilinika xiqqaa qabna. Qorannoo xixiqqoodhaa fi laaboraatoorii xiqqoo qabna. Akkasumas kutaa baqassanii suphuu xiqqoo madaa qulqulleessuudhaaf ta'u qabna. Mana qorichaas qabna. Qondaalli olaanaa magaalaa Adiree Kunaali Muhammad Sabih akka jedhanitti baqattoota gargaaruun qaama hojii magaalattii ta'uu kanaan duras baqattoota waraana Daarfur kan bara 2003 eegaleerraa dhiyeessanii turan simachaa turtee jedhan. 20 ans et plus avec nous aujourd'hui. They have been living with us for 20 years now, and they have the same rights and are equal to us. Waggaa 20 fi nu wajjiniin jiraataa kan jiran yommuu ta'u mirga wal fakkaatu qaba. Nu wajjinis wal qixxeedha. Dhaabbilee as jiran irraa tajaajila fayyaatii fi barnoota kennamurraa fayyadamoo ta'aniiru. Waraanni Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru lafarra harkifataa innaa deemu torbanneenii fi ji'oota dhufan keessa baqattoonni 1,000 lakkaa'aman ta'uu dubbatan. Daa'imni isaanii waggaa 3 tokko sababaa dhibee busaarraa kan ka'e lubbuun ishee darbuu dubbatan. Dhukkubni immoo injoo keessaa dhanarra gubaa. Yeroo ammamii fira ture? Keessaa baay'ina guyyaa 3 bicha. Mana qorichaa geessitanii? Maal isiniin jedhan? Waa bisaa jedhu qoricha horanitti kan inni uummata kooraan. Aanaa Qondaalaa ganda Geemii Gaabbaa keessatti akka jiraatan haati dubbatan tokkos daa'imni isaanii dhibee busaadhaan dhibamuu ishee dubbatu. Waggaa 3 namni maseerraa gubaa garaa kottee fa'aa walii gadi kaasa. Mana qorichaatti geessinee fuunee qaadama. Maal jedhan mana qorichaatti? Wanta hin qabanii dhimma wal waraanii deebisaan hin jedhan. Maal dhibeen isaadhaan? Akkuma gandikaatti gadifamee jira busaan immoo jedhu. Baay'ee dhumaati. Itti gaafatamaan waajjira fayyaanichaa obbo Yoosef Tarfaasaa baatii tokko keessatti namootni 5 dhibee busaatiin lubbuu isaanii dhabuu dubbatu. Dubartiin ulfaa 2 duuteetti daa'imni waggaa 5 gadi immoo 3 jechaadha. Waliigala namni 5 busaa wajjin waan wal qabatu yeroo itti hawaasa keessaa gara dhaabbata fayyaa dhufuu dhabuudhaan amma qorichi murtaa'e dhaabbata fayyaa jira. Aanaan keenya xinnoo iskaatardiidha walirraa illee faffagoodha. Kanaaf jecha utuu ogeessi bira hin gahin utuu dhaabbata fayyaa illee dhufin barfatarraa illee harkifannaa manaa ba'anii mallattoo kana fudhatti arganii gara ogeessaa himuu dadhabuurraa illee namoonni yeroo itti yaalamuu dhabuurraati lubbuun isaanii darbe jira. Ammatti garuu qorichi illee hin jira jechaadha. Daawwan kanaaf oolu jira. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Wallagga Lixaa obbo Salamuun Caalaa bara kana keessa namootni 40,000 ol dhibee busaatiin dhukkubsachuu isaanii dubbachuudhaan ittisuudhaaf waan hojjetaa jirraa jedhan akkasitti himu. Amma keessi amma kana ol ka'e kana yaaluu qofaan overkaam gochuun hin danda'amu. Kana bira darbee duwwaatiin miidhaan ilma qaqqaba qorichi ga'aa miti qaqqabummaan jiru rakkina mataasaa qabaata. Dhibee kana ittisuun kan danda'amu dhaabbata fayyaa qofaan mootummaa qofaan ogeessa fayyaa qofaan osoo hin taane hirmaannaa hawaasaa gahee olaanaa yoo hin qabaanne kuufama bishaanii jiru yoo hin dhangalaafne agoo baranni qabu yoo itti hin fayyadamne ammallee rakkinni kun hin dabalaa jechaadha. Dabalataan kan gochuuf deemaa jirru egaa aanaa 15 tokko keessatti
irratti gobarri kan jira. Carraa ta'ee qonnaalli carraa kana arganne. Amma fuula irratti kan itti deemuuf jennu tokkoffaa gobara hidhuudha, lammataa dhibamaa yaaluu, kofoo bishaanii dhangalaasuu, inni itti aanu immoo dhiifaa keemikaalaati. Akka naannoo Oromiyaatti tamsa'inni dhibee busaa daran dabalu kan sagalee Ameerikaatti himan ammoo biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisa dhibee busaa obbo Jawaar Qaasimidha. Carraaqqileen kaasee kun hojjetamaniyyuu mallattoon gadi hir'atu mul'ataa jiru hin jiru. 2014 wal bira yoo qabne dachaa sadiin dabale baay'inni dhukkubsattoota dhibee busaa Oromiyaa keessatti 2014 keessa nama waggaa tokko keessatti namni dhibee busaatiin qabame nama 100,100 fi 98 ture. 2015tti 600 fi 59 dachaa sadii oliin dabalee jechaadha. Keezin yookaan immoo macaatiin dhibee busaa ji'oota sadan qofa yoo ilaalle parsantaa 180 akkas ta'uun ol dabalee jira. Kun tarii veektaroonni bookeen busaa nuti irratti hojjetaa jiru kun amala jijjiirachuudhaan haala qilleensaa jijjiirama qilleensaa ho'iinsa akka addunyaatti dabalee fi haala roobaa amma yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru waan wal qabatudha jechaadha. Ganni dursee jalqabee yeroo arfaasaa irraa jalqabee haga ammaa roobuu jira. Roobni kun immoo adda ciccitaa roobaa kunis haala mijaa'aa uuma. Obbo Jawaar tamsa'inni dhibichaa godinaalee Oromiyaa lixaa keessatti hammaachuullee ibsanii jiru. Oromiyaa keessa aanota jiran keessa aanaa gara 117 keessatti bifa weeraraatiin haala jechuu danda'u mul'ateera. Godinaalee 16 fi magaalota 7 keessatti weerarri kun argamee jira jechaadha bara kana keessa. Kana keessa parsantaan 70 Oromiyaa lixaa irraa dhufa. Godinaalee Wallagga lixaa, Arfan, Shawaa lixaa, Jimmaa, Ilubbaabor godinoota jennu kana. Kan hafan immoo giddugaleessa Oromiyaa keessaa Shawaa Bahaa, Arsii lixaa fi Gujii lixaa gara kibba Oromiyaa keessa. Godinaaleen kun godinaalee tamsa'ina dhibee busaa olaanaa qabanidha. Magaalonni akka Shashamannee, Baatuu, Jimmaa, Naqamtee jiran kunniin warra tamsa'ina dhibee busaa olaanaa qabanidha. Dursaan garichaa obbo Jawaar bara 2015 kana keessa walakkeessa baatii adoolessaa irraa jalqabee hanga torban darbeetti namootni 172 ol ta'an dhaabbilee fayyaa garaagaraatti yaalii dhibichaa argachuu himuun namootni lubbuun darbellee jiru garuu sababoota tokko tokkoon lakkoofsi isaanii hammana jechuun rakkisaadhaa jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Hubannoo hawaasa biratti uumamu dabalatee saaphanni siree akka kennamaa jiruu fi biiffaan keemikaala farra bookee busaallee raabsamaa akka jiru kan himan obbo Jawaar qorannoo fi yaalii isaa irratti illee fuuleeffatamee hojjetamaa jira jedhan. Gama biraatiin jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOChaa tamsa'inni dhibee busaa Itoophiyaatti dabalaa jiraachuutti torban darbe keessa beeksisee jira. Waajjirichi namootni miliyoona 1,700 ta'an dhibee